durbummaa kiyyaa qarshii 500 hin gurgure. Masiko, yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyaanillee kutaa 10ffaa gaheera. Sanaan booddee garuu itti fufee barachuu hin dandeenye. Kanaaf immoo rakkoo kan natti ta'e jiruu fi jireenya maatii koodha. Maatiin kiyyaa maatii harka qalleeyyiidha. Abbaan koo dadhabaa dhukkubsataa yeroo ta'u haati kiyya immoo hiyyummaan kan lafaan mare waan gootuu fi waan dhiistu nama wallaalee taa'edha. Obboloota 3 na hangafanii nan qaba. Haa ta'uutii garuu waa'ee rakkoo mana keenyaa ijoollummaatiin kan hubachuu danda'e ana qofaadha. Ergan jabaadhee mana barumsaa deemeen harka qullaa manatti hin deebi'u. Mana namaatti goreen uffata miiceen hojiiwwan garaagaraa hojjedheen yoo maallaqa naaf kennan maallaqa yoo immoo buddeena naaf kennan buddeena qabadheen gara manaatti deebi'a. Obbolaan kiyya yeroon ani bahee gara manaatti deebi'u waan nyaatamu harka koorraa eeggatu. Anis mana keessa homtuu akka hin jirre waan hin beekuuf harka qullaa koo gara manaatti hin deebi'u. Guyyaa barnoonni hin jirre caakkaa deemeen qoraan funaaneen gara magaalaa deemeen gurgureen maallaqa naaf kennameen waan nyaatamu biteen yoo immoo garaa naaf laatanii aduu keessaa dhufte beelofteetti yoo naan jedhan immoo nyaata naaf kennan qabadheen gara manaatti deebi'a. Haati kiyyas akkana naan jetti. Anatu gadameessa kootii si dahe. Haa ta'uutii garuu haadha kan naaf ta'e sidha. Ati dhala koo otoo hin taane anaaf haadha koodha naan jetti. Obbolaan kiyya na hangafanis anaan akka haadha isaaniitti na ilaalu. Abbaan koo yeroo na argu yeroo hunda imimmaan isaa lolaasa. Yaa dhala koo umrii kee malee wanta yaaduu hin qabne yaaddee rakkoo keenya hubattee wanta nyaannee bulluuf mi'a nuuf taatee ofiimmoo na jalaa cabdee akka hiriyaa kee guyyaa tokkollee siitii ta'u argeen hin beekuu jedhee dubbatata. Bifa kanaan otoon hojjedhuu otoon baradhuu maatii kiyya otoon gargaaruu barnoota koo kutaa 8ffaa nan fixe. Baadiyyaa keenya kutaa 8 ol waan hin jirreef magaala deemee barachuun dirqama. Magaala deemuuf immoo silaafuu maatii kiyya kan gargaaraa jiraachisaa ture anuma waan na ta'eef waan ittiin magaala deemeen hin baradhu hin qabu. Haa ta'uutii garuu haati kiyya ati kaayyoo keerraa hafuu hin qabdu. Obboleettii keema ishee maamtuu kana siin kadhadhanaan jettee obboleettii koo hangafaa akaakayyuu biratti guddatte biyya Sudaan deemtee waggaa 3 jiraattee gaa'ela erga dhaabbattee booda gara biyyaatti kan deebite magaala kan jiraattuun dhala ishee haati koo deemtee jireenya keenya ni beektaa waan ittiin dhala keenya barsiifannu hin qabnu maaloo mucaan koo hojii otoo si gargaartuu si biratti barnoota ishee kutaa 9ffaa haa barattuu jettee kadhattiini. Obboleettiin koo otoo didduu dirqiidhaan haadha koo tole jettee barnoota kutaa 9ffaa obboleettii kiyya biratti magaala galeenii galee. Akka obboleettiitti miti ani mana namaa galee hojjedheeraa haadhoon kiyya akka hojjettuu manaa isheetti nan ilaaltu. Hiriyoonni ishee yeroo dhufan guyyaa tokko obboleettii koodha jettee dubbattee hin beektu. Hojjettuu manaa biyyaan fidadheera jetti. Ani obboleettii ishee ta'uu kootti baay'ee qaanofti. Mana ishee keessatti baay'ee na jibbiti. Dhala ishee akkan harkaan qabu hin feetu. Maarree kanaan rakkadheen kutaa 9ffaa baradhe. Yeroon waggaa tokko guutuu maatii kiyyarraa fagaadhu kanatti waan isaan nyaataniif waan isaan dhugan yeroo hunda na yaaddeessa. Kanaan ani isaan minaa'een waggaa tokko tureen ganna gara biyyaatti yeroon galu mana haatiif abbaan koo keessa jiran keessa bokkaan roobee lolaan mana keessa darbuu jalqabeera. Otoo ciisnu roobni nutti rooba. Halkan ka'een yaa rabbii koo maaliin fuudhaa maaliin godhaa rakkoo haadhaaf abbaa koo kana maal yoon godhe furuun danda'a jedheen ittiin boo'a. Kanaan ayyaanni Arafaa hordoftoota amantaa Musliimaa biratti akka addaatti kabajamu gaheera. Uffanni
haadhaaf abbaa koo uffatan bara hin qabu. Mana keessa wanti nyaatamee dhugamu hin jiru. Kana hunda argeen nagaa ta'een mana keessa jiraachuun dadhabe. Kanaan dhiphachaa otoo hin jiru hiriyaan koo tokko dargaggeessa biyya Arabaa waggaa 5 taa'ee dhufee tokkoof akkuman gara biyyaa dhufetti gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessitee turte. Anis lakkii karoora akkanaa hin qabu jedhee deebisuufis dargaggeessi suni guyyaama jalqabaa na arge ati bilbilas kan ittiin haasofsiisan hin qabdu hodhu jedhee bilbila tokko naaf kennee yeroo barbaaddetti naaf bilbilii siif hin bilbilaa ani siin si fuudhuun barbaadaa jedhee natti dubbate. Kanumaan otoo waliin haasofnu naannoo torbee lamaa erga finnee booda rakkoon maatii koo akkanatti sammuu kootti bahee otoo jiru anaafsi bilisa taanee qaamaan yoom wal arginaa jedhee na gaafata. Yeroo kanatti anis boriyyuu wal arguu dandeenyaa jedheen deebiseefi akkuman jedhetti bullee wal argine. Bakka inni na waamettis nan deeme. Anisiin fuudheen jaartii kiyya si godheen si waliin jiraachuun barbaadaa kanaaf akkan si waliin ciisuuf naaf eeyyamii jedhee na gaafata. Yeroo kanatti ani yeroo ammaa kana na dhukkubaa jira maallaqan ittiin mana kiima deemuu dhabeen jira jedheen gaafadheeni. Innis maallaqa sanaaf homaa rakkoo hin qabu siifan kennaa otoo siif hin kenniin dura garuu si waliin hin ciisaa jedhee na gaafate. Anis miirri tokkoyyuu otoo natti hin dhagahamiin imimmaan lakkuu dhiiga ta'ee otoo narra lola'uu kabaja koon kenneefi. Innis yeroo sanatti maallaqa qaba waan tureef qarshii 500 naaf kennee walirraa adda baane. Anis yeroo sana kallacha gara magaalaatti gabaa deemeen haadhaaf abbaa koof uffata obbolaa koo waan isaan barbaachisan ayyaana arafaaf wanta nu barbaachisu hundumaa guuttadheen gammadaa gara manaatti deebi'ee haadhaaf abbaa koofis obboloota koofis wantan godheefiitti gammadanii hundi isaanii na dhudhungatanii. Yeroo sana qarshiin 500 waa hedduu gochuu danda'a. Kanaanis durbummaa koo gurgureen maatii kiyya gammachiise. Eega sanaa garuu dargaggeessi kuni koottu jedhee yeroo na gaafatu gonkumaa jedheen jala mureen isa didee. Kana dura seenaa isaa waan hin beekuuf mana yaalaa deemeen qoricha fudheen rakkoon gara biraa akkanarratti hin uumamnes nan taasise. Ganni suni darbee barnoota kutaa 10ffaa deemee galmaa'us haa ta'uutii garuu rakkoon haadhaaf abbaa koo golli mana keenyaa akkan tasgabbaa'ee baradhuuf carraa naaf hin kennine. Kanaan garuma biyyaatti deebi'een mana biddeen tolchamuutii biddeen tolcheen mana uffanni qulqulleeffamuutii immoo uffata qulqulleesseen maatii koo gargaaruu ittiin fufee. Kanaan otoo hin jiru guyyaa tokko namichi ollaa keenyaa tokko na waamee barnoota dhiisteettaa maaliif nama sooressatti sin heerumsiisuu jedhee na gaafata. Anis argadheen hireeyii jedheen deebiseefi. Yeroo sana innis haadha manaasaa waliin gara manaatti na waamee nama sooressa mana qabu konkolaataa qabu magaalaa Finfinnee jiraatu si jaallateeraa si fuudhuu barbaadaa torbee kana keessa dhufee si ilaalaa qophaa'ii itti heerumtaa jedhanii gurra na buusu. Masiiko, Anis haadhaaf abbaa koo mana immisu ganna roobni itti roobu keessaa nan baasa jedheen gammadeen eeggachuu eegalee. Namichi buleema dhufee umriinsaa waggaa 41 animmoo yeroos waggaa 16dha. Waa'ee eenyummaa isaa otoo hin taane rakkoo maatii kootu sammuu kiyya waan dhibuuf haa ta'uun jedheeni. Eega sanaatii gara mana haadha kootti akkan deebi'uufillee carraa naaf hin laanne. Haati manaa namicha ollaa koo mana natti cuftee har'a isa waliin bulta ganama immoo gara Finfinneetti waliin deemta dhimma jaarsaa nutu asumatti xumura jettee balbala natti deebistee guyyaa sanarraa kaasee anis haadha manaa nama sanaan ta'e. Haatii fi abbaan koo otoo boo'anii ijji keenya gargaartuun keenya nu duraa deemte jedhanii otoo gaddanii araaramanii. Kanaan namichi kunis gara magaalaa Finfinnee naannoo Boolee Arraabsaa jedhamu na fudhatee dhufee mana qaba kan jedhame kutaa tokko ofii kireeffate koddaa yookiin immoo xaarmusii dhugaatiin guute kondomii walqunnamtiin saalaa itti raawwatame mana sana keessa bakka garaa garaatti faca'ee keessa na galchee na jiraachisuu eegalee. Maali kunii jedhee yeroon gaafadhu haxaa'iitii manaa baasii kanaan booddee si fuudhee waan hin jiruuf wanta akkanaan jiru jedhee natti dubbate. Manni keessa jirus kireeffateeti. Naannoo
torbee lama ergan ture booda maal hojjettaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kana innis hojiin kiyya halkanidha, biyyaan baatii meeshaawwan halkan galan magaala barbaachisanitti nan ergaa jedhee natti dubbate. Ammas torbee lama booda yeroo hojjettu sin ilaalaa, bakka hojii kee natti argisiisii jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti inni bakka hojii keenya dubartiin seenuu hin dandeessu, waggoota dura dubartiin bakka sanatti boombii dhukaastee dubartiin akka hin seenne dhorkamee jira, kanaaf ilaaluu hin dandeessu jedhee natti dubbate. Anis guyyaa tokko baruun kiyya hin oolu jedheen calluman jedhe. Sanaan otoo hin jedhuu biyyaa bilbilli natti bilbilama. Abbaan kiyya akka dhukkubsatedha. Anis abbaa manaa kiyyatti himeen maallaqa xiqqoo naaf kennee gara biyyaan galee. Akkan sodaadhe sin turre. Maallaqa abbaan manaan koo naaf kenneerraa gatii tiraanspoortii hambifadheen abbaa kiyyatti yaalchise. Deemeen bulee masaatii bilbilli tokko naaf bilbilame. Anis heloo jedheen yeroon kaasu buufata poolisiitii akka bilbilame natti himani. Rakkoo jiru yeroon gaafadhu abbaan manaan kee abalu hidhamee waan jiruuf waan uffatu fidiifi naan jedhanii. Naheen guyyaama sana kuteen deeme. Yeroon ga'u abbaan manaan koo yakka sadiin poolisii reebee dhokachuun, meeshaa namarraa hatuun, nama reebuun hidhamee jira. Hojiinsaas guutummaa guutuutti hannadha. Anis yaa carraa koo jedheen otoon boo'uu guyyaa itti murteeffamu eeguun eegalee. Tilmaamaan naannoo baatii lamaa booda abbaa manaa kootti hidhaan waggaa 5 murtaa'e. Hanguma baatii lamaa kanatti iyyuu gatii mana kiraa kanfaluu mana keessaa wanta nyaadhu dhabeen jira. Beeluun yeroo kokkee natti taatu abbaa manaa koodhaan akka rakkadhe deemeen itti hime. Yeroo kana innis hiriyaansaa akka inni dhufu natti dhaamee hiriyaansaa dhufee meeshaawwan mana keessaa hunda gurguree qarshii 3,000 natti laate. Anis qabadheen gara abbaa manaa koo yeroon deemu abbaan manaan koo fidinaan jedhee tole jedheen ittiin kenne. Sana keessaa qarshii 200 naaf kenne. Kun yeroo dheeraadhaaf si gahanaan jedhe. Anis otoon gadduu duubatti deebi'een dhufe. Anatu hin barre malee kana duras haadha manaa daa'ima ni qaba ture. Kana yeroo hubadhutti abbaan manaan koo naaf akka hin taane waggaa 5 hanga inni mana hidhaatii ba'utti yoon eeges akka abdii irraa hin qabne muradheen gatii mana kiraas kaffaluu waan hin dandeenyeef uffata koo peestaaliitti naqadheen gara daandiitti ba'e. Guyyoota muraasaaf daandii irratti namoonni na gargaaranii. Sanaan booddee garuu mana namaa galeen hojjechuun eegale. Turtiiwwan yeroo muraasas booda paaspoortii baafadheen naaf milkaa'ee gara Dubaayitti imala koon taasise. Alhamdulillah baatii 5 ergan hojjedhee booda maallaqa walitti qabadheen muka, qorqorroo fi wantoota mana ijaarsaaf gargaaran otoo maatiin kiyya hin beekiin biteen konkolaataatti feesiseen haadha kiyyatti bilbileen wanta konkolaataan fide irraa buusaatii maallaqa hanga kanaas abalutti kenneera irraa fudhaatii mana isinitti tole ijaarradhaa jedheen mana dhimmisu rooba galchu keessaa haadhaaf abbaa koo nan baafadhe. Har'a kunoo abjuu koo jiraachaan jira. Biyyi ormaa orma taatus isa jireenyi orma itti ta'eef anaa fi maatii koof garuu haadha taatee nu jiraachisaa jirti. Kanaa ol Rabbi si haa milkeessu, maatii kee fayyaaf nagaasiifaa godhu naan jedha. Ana obboleettii keessan Dubaay irraati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Masiiko, Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee xalayaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jechaa. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa ishee jajjabeessu komentii jalatti qoodaa fi jechaa qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadhee dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Masiiko.